السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتوتا في جالسمتوني هوردفتوني برسيسا روما الحمد لله أن نجاكوت نجيني كي هنجر الله إن كوجادا بقيرة مرت نجاو دعوتهم كي فيديو ركن كيساتي وانا نسمبرتيزو حالا شركة استيسرا كاردي غوتاچو دندسن نسمبرتيزو يمكن حالا شركة استيسرا مالك كيسن بافتشو دندسن نسمبرتيز كان يرو سنينجو دوبي رافدچو سونتانه حالا نقطة كيسن الرا اتبافتن نسمبرتيز egaa sharikaan istiisiidha yookiin shariyaan sawaadhaa tunu jechuudha yeroo yeroodhaan yeroo rasiida itti shaannu yookiin yeroo rasiida itti buunnu jechuudha noqxaa nuuf lakkoofti jechuudha isinii galee haala noqxaa sanii gara kaardiitti jeeffattanii kaardii akka shariyaa keessan irratti siniif guutan yookiin haala noqxaa san gara kaardiitti jeeffachuu dandeessan isinii galee haala itti baafattaniin isin barsiisa yookiin haala kaardii shari'aa keessan irratti sharikaa istiisirraa noqxaa hanga qabdassaniin jechuudha shari'aa keessan irratti kaardii guutachuu dandeessan jechuudha isin galee kaardii riyaala 50 riyaala 20 30 dhibbaas hanga qabdanirraa jechuudha isin galee hanga qabdanirraa akkatti guutanirraa jechuudha isin galee egaa daawwattootaan kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti warroonni yuutuub chaanaala keenyaaf haarootaa tan baga nagaa dhuftan jechaa barumsa dabalataa argachuudhaaf chaanaala keenya sabskiraayib gochuun dagantinaadha yeroo sabskiraayibii gootan barumsi asirratti dabarsinu guyyaan nama dura akka simbira ga'uuf mallattoo notifikashinii sana kilii itti godhaadha achi booda ool kajettu irra kaayyadhaadha barumsi keenya yoo isinitti tolee isin gammachiise viidiyoo keenya laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan ga'uun dagantinaadha egaa gamanummaan hanga barumsaa sin dabarsaa hanga xumura viidiyoo kiyyatti obsaan afaana turaan hordofaa isiniin jedha hayyee daawwattootan kiyyaa warri shari'aa sawaadhaa qabdan jechuudha haalli sharikaa istiisirraa kaardii guutachuu dandeessan yookiin noqxaa keessan gara kaardiitti xiyyeeffattanii akka isaan kaardii shari'aa keessan irratti isiniif guutan itti baafatan jechuudha yookiin haalli noqxaa hamma qabdan itti ilaaluu dandeessan yookiin ammoo guddaa yoo qabaattan haalli itti baafachuu dandeessan aappii isin barbaachisaa pilaastoorii keessan keessa ni galtanii bakka sarchii kanarratti jechuudha istiikii app jettanii barreessanii achi booda inni kan kanuma jechuudha isinii galee ni buufattanii yeroo buufatan open irratti kiliik ni gootanii achi booda haala kanaan isiniif banama kana eeyyamanii kan isiniif haaloo gootan jechuudha isinii galee achi booda haala kanaan isiniif banama asirratti bakka phone number username or id jiru kana lakkoofsa bilbila keessanitti guutan jechuudha isinii galee fakkeenyaaf ani kiyyatti haa guutu haala kanaan kiyyatti haa guutuni haaluma kanaan isinis lakkoofsa bilbila keessanitti guutan jechuudha isinii galee achi booda continue click gootan achi booda koodii shari'aa teessan irratti isiniif erga isinii galuu jedhame koodii shari'aa teessan irratti isiniif erga koodiin shari'aa teessan irratti dijiitii ja'an isiniif ergu san asitti itti guutan kun amma naaf na erga jira jechuudha 1 2 3 4 5 jeen arge okay 1 2 3 4 5 ammallee meeqa no tokko lama daqiiqa haala kanaan isiniif banama jechuudha kun amma kiyyaaf banamee jira jechuudha haaluma asirratti argaa jirtan kun nuuf banamee jira jechuudha amma sharikaan ismu siinne jirra jechuudha isinii galee akkuma asirratti amma argaa jirtan ani kan rasiida irraa hin qaba jechuudha rasiidni kiyya kana akkamatti isiniif baasa jechuudha rasiida hanga qabdaniif isiniif baasa amma haalli noqxaa hanga qabdan itti biyyeettan yookiin haalli noqxaa san gara maallaqa deeffattan asirratti qixaaf kajettu ni jirti isirratti kiliik gootan as jalatti jechuudha asirratti kun waan afur ni argitanimi tokko home store qixaaf kajettu ni jira qixaaf kanarratti kiliik gootan isinii galee achi booda haala kanaan isiniif baasa egaa daawwattootan kiyya kinoo akkuma asirratti amma argaa jirtan kiyya kinoo 366 qaba jechuudha isinii galee amma haalli waan kana gara kaardiitti itti deeffadhu yookiin haalliin gara kaardiitti jijjiiradhee itti baafadhu achi booda isin yookiin 1000 qabaachuun malaa 500 qabaachuu malaa 100 qabaachuun malaa isin hanga qabdan hin beeku akkuma sirrasiisa itti guutan irraa jechuudha kan inni isiniif lakkaa'u kan inni asitti walitti isiniif qabu jechuudha isin galee anamma garuu 366 qaba jechuudha isin galee amma 300 kana baafachuun nan danda'a 300 kun meeqa taha gara kaardiitti yeroo jijjiirree kaardii riyaala 30 ta'a jechuudha haalliin kaardii itti baafadhu immoo asirra gad deemtaniiti asirratti view qixaaf jennu jira irratti kiliikni gootan yookiin hadiyyaa irratti
achi booda lakkoofsa bilbilaa keessanii irratti dhooftan. Achi booda haala kanaan isiniif fida. Yoo barbaadan daqiiqaadhaan isiniif kennuu danda'a, yoo barbaadan rasiida isiniif kennuu danda'a, yoo barbaadan ammoo daataatti jijjiirrachuu dandeessan. Yoo barbaadan ammoo bilbilatti yookiin gara barbaadan bilbiluudhaan bilbilachuu dandeessan, yoo barbaadan ammoo daatarratti jijjiirrachuu dandeessan isinii gala. Anamma garuu haala gara rasiidatti jijjiirrattan akka isaan rasiida isiniif argan jechuudha isinii gala. Haala rasiidatti jijjiirrattanii isinitti agarsiisa. Asirratti jechuudha riichaarji kajamaan akka kilik gootanii achi booda haala kanaan isinii fida jechuudha isinii gala. Asirratti akkuma argaa jirtan foontii 300 yoo qabaatan jechuudha riyaala 30tti isiniif jijjiiran. Foontii 500 noqdaa 500 yoo qabaatan riyaala 50tti isiniif jijjiiran yookiin kaardii 50 isiniif ergan jechuudha isinii gala. Foontii 50 qabaatan ammoo riyaala 5 kan baafachuu dandeessan. Foontii 100 qabaatan ammoo 10 riyaalidha kan baafachuu dandeessan. Anamma 300 qabaa riyaala 30 kanaan kaardiitti dhiyeeffadha jechuudha isinii gala. Kaardii irraa baafachuudha. Asirratti riichaarji pilaansii kanarratti kan kilik godha. Achi booda asirratti asirratti reediim kan jettu ni jirti irratti kilik goota. Achi booda yesii goota. Yesii kilik goota. Achi booda 30 isiniif shaana jechuudha. Ni galee amma fuula keessan duratti kunoo 30 naaf shaanee jira jechuudha. Kunoo amma naaf shaanee jira. Of duuba deebi'ee isinitti agarsiisu jechuudha hammaan baafadhe. Kaardii riyaala 30 baafadhe jechuudha marraan. Kunoo akkuma asirratti amma argaa jirtan risaalaan naa dhuftee jirti. Kunoo risaalaan naa dhuftee jirti jechuudha. Akkuma asirratti amma argaa jirtan riyaala 30 rasiida kaardii naa erganii jiran jechuudha shari'aa fi kanarratti. Ni galee kunoo of duuba deebi'ee rasiida keessatti agarsiisuti. Egaa daawwattootaan kiyya kunoo akkuma asirratti amma argaa jirtan rasiin keessatti 170 takka ture jechuudha. Ni galee akkuma asirratti argaa turte sanii amma kunoo 200 fi riyaala takka jechuudha. Yaani riyaala 30 na erga jechuudha. 70 takka eda'uu riyaala 30 waggaa dabaltamee gataa 200 fi riyaala takka ta'a. Haala kanaan kunoo riyaala 30 fuula keessan duratti irraa baafadha jechuudha. Haala kanaan isinillee warra shari'aa istiisiidhaa qabdan jechuudha yookiin shari'aa sawaadhaa qabdan haala kanaan baafachuu dandeessanii jechuudha isinii galee yookiin yoo barbaadan gama daataatti jijjiirrachuu dandeessanii yoo daataan qabaanne jechuudha yoo barbaadan ammoo gama kaardiitti dhiyeeffattanii bakka barbaadan yookiin maatii keessaniif biyya bilbiluu dandeessan jechuudha isinii galee. Egaa daawwattootaan kiyyaa isinii galee jeetiin abdii qabaa barnoonni keenya kanarraa asirratti raawwataa barumsa dabalataa argachuudhaaf viidiyoo keenya namni baay'een argee kan irraa fayyadamu laayik sheer gootanii namoota baay'ee biraan goon dolfinaadha. Barumsa birootti nagaa walitti deebinutti waan hordoftaniif galatooma.